gubbaatti gadi bu'aa yeroo waan namaa Ate. mo'i Hello. mo'iidhu akka waan inni miidhametti namni natti bilbilee jetta. Natti ani nageenye hin beeku siidhi cufi. Maani wantichi? Ate. Maali ola wantichi? Torban darbee ture. Eh. Iccitii maan qabachumatti dhiise. Kannicha waan isaa maatiitti bilbilanii jiru. Maatiitti bilbilanii jetta wantichi. Abbaan bilbila gaariimma isaatiin kanatti qabadhati. Maalirraa kan keessatti ofiin akkasoo godhee? Ofiin akkasoo godhee? Ate. Ofiin akkasoo godhee? Nan shakka iccitii wantichi. Wanta akka gad dhufaan jira deenaa bilbilee ture. Gad dhufaan jira deenaa bilbilee ture. Eeyyee. Nama na gaafatee ture. Bilbila isaati laatii naannaa bilbile isa booddee bilbila 31 naa bilbile. Bilbila gosa 10 cimamee teeleedhaan waan laadduun aan jedheen nama kenneefi. Kanaan booddee jaraa wajjin quunnamsiiseen keessaa ba'e ergasii immoo bilbilli isaa naan baanee gadaan immoo naa bilbiltee eessa jiraa isa dafanni kee quba qabdaanaan jedhe. Maaliin quba qabaree isintoo qobaasaa gaddee maaliin quba qabaa isin biraa deeme miti wanta kana mootuu isin bira jiru naa bilbilamanii isin biraa deeme naan bilbileen jedhe. Naani boruuni bishaan ceesisee deebi'ee nan jedhe. Boruun makinaadhaan bishaan ceesisee deebi'ee boruu waatu bishaan ceesisee deebi'ee makinaadhaan jedhe. Bishaan ceesisee deebi'ee sararee isa quba qabdoon akka inni naannoo abbaa seenaa jirutti quba qabaa. Waan isaa immoo bilbilli isaa na dhibee bilbila isaa yaadii naan jedhe. Anoo bilbila isaa yaadee raadheen itti deebi'ee anoo bilbilli isaa na dhibee hin jedheen. Bilbila ijoollee isa bukkee jiranii beektu waan ta'eef bilbila ijoollee isa bukkee jiranii itti bilbilii kaayii itti bilbilaa hin jedheen. Innaan gaazexii natti hin deebine isaan humtuu bilbila gafatanii. Naa wantichi naan galle keessumaa hin dhaga'e. Kan achiise immoo nan beeka. Ta'utti isaa dhuunfatamee akka ta'ee fi maaliin akka ta'e isaa adda hin baafanne. Wanta namoonni tokko amma ilaalan wanta waraanuma keenyatti natti bilbilee. Waraanuma keenyatti natti bilbilee. Quba qabdaa isaan jennaan akka inni quba hin qabu jedheen. Bilbila isaa yaadii laakki bilbilli isaan bo'oodha bilbilli isaa wanta dideera. Gadda garuu naa bilbilee ture gidduu darbe keessa naa bilbilee ture hin jedheen. Achi booddee akka waan inni ofii isaatiif of miidheetti haasaa. Waan kana immoo hin beeku. Waan kana immoo eeguun hin gaafadhare waan kanaan naan bilbila mancaasiitti bilbilee jettee kan ijoolleen. Mancaasii dhugee taa'ee waan akkasii kana kanuma sanaa dhagaa wantichi iccitiidha. Nama ta'eetu amma ammaa waan gallena akkamittiin isaa. Maanni wanticha kana jechuun rakkisee beeku wanticha kun siistarii isaatti bilbilanii. Siistariin isaanii immoo silaatu bilbila koo qabaatanii naa bilbila turan bilbila koo isa duraa immoo sirna hojjechuuf hin jira. Isa hoo kallattiidhaan gibbii siistariin sun galtuutu namni naa bilbila isheenii. Gibbii siistarii sirriitti galte ishee gibbii siistarii kana kireessitee jirtu isheen keenya kana wajjin koo addunyaadha. Isheetti isheen naa bilbilee akkasii naan jedhee akka nama quban qabu namni natti miti immoo nan sobu jetteera. Namni natti immoo nan sobu jetteetu ijoollee bira finfinnee deemaa jirtedha. Yeroo baay'ee kan gurbaan isaaf beeku taata. Waan qorichatti bareechanaafis jiraachuun adda beeka beektaa. Qoricha baay'ee.
Qoricha siree maraa keessatti jiran tokko bareedee haayidiroo maal jedhamsa. Maal godhu see maal godha? Yeroo madaa waraannatanii isaanii ciisanii. Ishee baree? Ishee baree? Harree ishee bareedee malee socho'uu hin danda'u. Yeroo deemu ishee maraanne socho'a? Eeyyee. Isheen immoo namatti goomsiti moo? Miti ishee malee yaaduu socho'uu jechuun hin danda'u miti. Sanaaf immoo ijoolleen mufattee ijoollee yeroo biratti fakkaata. Aareera sanaa immoo beektaa natti fakkaata. Sababa qorichatti malee hin dandeenye moo? Eeyyee. Meeshii. Jaarsi ishee meeqa gorsee dadhabee dhiisee. Kanan beekaa jechuudha. Waan jaajuma gadi gotti jedhanii ni gurbaan aareera beektaa? Eeyyee sanuma. Aareera gaafa sana akkas taananii maaliif ganna waamee naan jedhe. Eeyyee. Naan halitti hin beekare yaabbee si waan dandeemu waan hin qabaa jedheen. Eeyyee. Hundumaan immoo hin beeku sila jiimtiire. Jennaanii waan hin beeku hin qabu kallattiidhumaan immoo waan kana siin jechuu hin danda'u kaanii ati bakkuma dirqama si waaman hin dhaqe maal gootaan jedhe. Eeyyee. Wanticha isa booddee akka waan wanta deemsa sana keessatti akka waan waraanni naannoo garaagaraa kana jiru deebii isaatti hin gammanneetti naa kaasee ture. Jennaanii akkuma waan isaa dhiisii bakka dirqamaatti hin jedheen. Qama waraanni jibbeetti kaafate? No. Kaafachuu osoo hin taane inni gadi bu'uu isaa hin barbaanne akka waan biraan hin barbaanne itti ramadee waan biraa miti. Ilaa wantichi rakkoon isaa inni akka itti fudhate qabala sammuu isaa keessatti hundaa ilaalu. Yeroo jedhu bifa dabbii itti fudhate ta'ee danda'a bifa kan biraatti fudhachuu dhabuu danda'a. Ani immoo kana maalitti hin beekuu danda'a dhaabuu kama gaafachiitii naannoo waame waan itti mudhiisuu danda'a waan itti immoo natti mudhiisuu danda'am jedhe. Anattuu natti hime. Eeyyaan immoo kana maalitti hin beekaree kallattiidhaan immoo kallattii nama karaa na dabarsu naa gadi jedhee nama laayee jennaan nama kenneefi. Malee wanta biraa waan hin qabu jechuudha. Achi beekaa jechuudha. Maali naa bilbilee nama gara as ta'uutu hin taane abbaa seenaarraa gara wantoonni sana achi na gaafate beeku malee asuuti. Achi na gaafate maal achi bilbileen achi taa'ee isaa talaabiidhaan ijoollee biraan beenuu na gaafate. Ijoollee biraan deebine kan na gaafatetti yaani yoo gadaan naa bilbilee na gaafateen isin eessattuu kan jirtanii isin jedhe. Duukaa jirti jedhaan. Duukaan jirtu waan naannoo biraan duukaan jiruutti. Akka duukaan jiraane maal gaafatte reefinta qabaatti dhiisanii maamila akkamitti akka jettu ani booda sana gaafadha maal akkamittiin akkas godhanii yookaan immoo nama bilbila isaa qabdan jiran keessa wajjin hin argitanii eega kana kennuu dirqama ta'eetiin jedhe. Naani innoo akkamii gara godaatti gadi bu'aa jiru natti hime. Inni sigaa kanaaf waame kanaaf sana ta'ee naan hin kennee. Nyaata bira malee waan biraa waan quba qabu hin qabu beektaa wanti jirratti. Anis quban qabu beektaa. Ergasii yoo naagalaan jirtu waan waaqayyoo sichi calalamtu jedhee karaa namoota adda addaa dubbatu kanaaf takka bitatatti galateetta. Lafatti nu hennu kan biraa lafa inni ilaalu kan biraa. Egaa amma deemgate kan gaachan ilaali inni kan ilaali kan gaachan itti bataan lafa beektaa. Amma immoo kanaa egaa achi deebitee gaafa ilaaltu waaqayyo sittis ta'ee inni itti dubbatee sichi ni injifattu garuu calalli jira waan waaqayyo jedhu sanatu na sodaachisa beektaa. Wanti jedhu buna nama sodaachisa beektaa. Kana jechuun dandeenyu beektaa waaqayyo gaa kallattiitti nama laalu qaban jedhu. Anis matuu bitanatti galaa gubbaa sanallee waan akkasii tokkotu jira beektaa waan xiqqoo ishee bishaan bilbilarraa badee
iccitiidha garamatti dhibni. Bilbila jaarsirraa kaasuuf deemu xiqqatee gara ji'a lamaatiif deema. Anarraas lafumatti arginuudhaan ji'a tokko guutuu lafa ijoollee dirqamatti. Isa booddee ijoolleen walitti dhuftee Wallagga ba'aa kophaatti Shaambuun immoo kophaatti qooddee garasii tarkaanfii garana tarkaanfii akka quunnamu qindaa'e garratti immoo akka eenyuun daandiin quunnamu qindaa'e. Ergasii booddee jaarsi ijoollee wal quunnamanii jedhee ajaja kana dabarse. Sagalli bilbila keessaa badee ijoolleen furmaata dhabdee saamichi ajjeechaan Shaambuu keessatti inuma guyyaatti nama du'aa oolaa birriin namarraa guuramaa oolaa namitti iyyatan namni tarkaanfii fudhatu namni qajeelchuun ni gabeetta. Kanaan kan wal qabatu jaarsi ijoollee ajaja kennuu dhiisee ijoolleen akka wal quunnaman immoo qajeelee jechuudha. Inni immoo reefuu lafanni dhufe hin beeknu gaa bilbila keessaa ji'a tokko ol badee amma immoo akkasii akkannaan jedhu bilbila kaasuu barbaadu feetta. Bilbila sii bilbilee sa'aatii lamaa ol yoo irratti jirtu malee kaasuu dadhabee cufuu dadhabee jira waan haatu wallaalee jira jechuudha.